Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya karaa Hope Channel Itiyoophiyaatiin torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii qorannaa kitaaba qulqulluuti. Akkuma kanaan dura isiniif caqasaa turre obboleessa koo Warqoo wajjin kutaa tokkoffaa lammaffaa isiniif qabannee dhiyaanne nuusa haaraa keessaa hariiroo Waaqayyo wajjin keessatti guddachuu kan jedhu kutaa lama kanaan dura isinii qoonnee turre. Har'ammoo kutaa sadaffaa isaa isinii qabannee dhiyaanna gara sanaatti tun darbin Waaqayyo hafuura isaan akka nu qajeelchuuf Warqoo wajjin kadhannee eegalla. Tole. Abbaa keenya isa waaqarra jiraattu maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Araarri kee nu baay'atee jennaan warra jiraatanii guyyaa har'aa si galateeffatan. Dubbii kee isa jiraataa warra sirraa dhaga'an maqaa kee warra ol qaban taanee carraa arganne. Kanaaf gaarummaa kee ol qabna bara baraan teessoo kee irratti galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Abbaa keenya yeroo kanammoo karaa addaa si kadhanna. Hafuurri kee qulqulluun akka inni nurra buufatu jireenya keenya akka inni gaggeessu dubbii afaan keenya akka inni to'atuuf gooftaa jireenya keenyatti dubbiin kee yeroo dhufu nu keessaan immoo darbee daawwattoota keenya bira akka qaqqabu fedha kee haa ta'u. Ameen. Abbaa daawwattoonni keenya bakkee garaagaraa ta'anii sagantaa kana hordofan hafuura kee qulqulluudhaan akka isaan tuqamaniif akka isaan guutamaniif fedha kee haa ta'u. Ameen. Dubbiin kee gara isaanii dhaqee akkasumaan akka hin deebine jireenya akka isaaniif ta'u fedha kee haa ta'u. Nullee waan dubbisneef waan dubbannetti akka jiraannuuf nu gargaari. Ameen. Isa hunda caalummoo samaayii biyya keenya iddoo nuuf qopheessite sanatti nu yaadadhu. Maqaa ilma kee Yesuusiin si kadhanna Abbaa. Ameen. Ameen. Galatoomii Warquu baga nagaan dhufteen siin jedha ka. Maaliin jedha ijoollee qeetiin baga nagaan dhuftee jechuunis nama rakkisa. Garuu baga nagaan dhuftee sagantaa kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa keessatti hariiroo Waaqayyo wajjin keessatti guddachuudhaaf maaltu nu barbaachisaa ka jedhu ilaalaa turre. Inni har'a ammoo waan nu irraa of dhowwuu qabnu nutti hima jechuudha. Kanneen darbanii akkaataa nu itti hariiroo sana keessatti guddachuu qabnu nutti himu kutaan tokkoffaaf lammaffaani. Inni kutaan inni jalqabaa dhugummaa isaa mirkaneeffachuudha. Kutaan lammaffaan immoo Waaqayyoon beekuudha. Dhuunfaatti Waaqayyotti madaquu isa beekuudha. Kanneen kuni karaa nuyi hariiroo Waaqayyo wajjin keenya guddifachuu dandeenyu nutti himani. Inni kun immoo wanta hariiroo Waaqayyo wajjin nuyi guddifachuuf qabnu wanta gufuu ta'u nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf kutaan sadaffaan irraa of tuulmaan faallaa gad of deebisuutidha. Kanaaf Waaqayyo Waaqa guddaadha. Waaqa guddaa ta'uu isaa beekna. Nummoo namoota cubbamoota ta'uu keenya beekna. Waaqa guddaa kanaaf namoota cubbamoota kanatu hariiroo wajjiniin jabeeffachuuf walitti michoomuuf hojjechaa jira. Adeemsa sana keessatti namni cubbamaaf Waaqa qulqulluun yommuu walitti dhufanii namni cubbamaan attam ta'e dhiyaachuu qaba ka jedhu har'a qorannoo keenya keessaa ilaalla jechuudha. Sanaan ol qabsiisee Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 11 irratti wiirtuu qorannoo keenyaati jedhamee heertuun nuuf kenname. Ol kan of qabu hundinuu gad hin deebifama. Gad kan of deebisus hundinuu ol hin qabama jedheetu pirinsipilii isaa qajeelfama qajeeltootti namni hariiroo jireenya kiristaanummaatti guddachuu qabu. Yoo sanarraa kaan immoo akkaataa itti hariiroonni Waaqa keenya wajjin qabnu balaa keessa karaa inni bu'u nutti hima. Nama of tuulu Waaqayyoon jaallatudha Daawitis. Warra of tuultu wajjin Waaqayyo warra of tuultu wajjin hin jirudha. Kanaaf of tuulmaani faallaadhuma Waaqa guddaa kanaa dhaabachuudhaadha. Kanaaf yeroo Waaqayyotti dhiyaannu gad of deebisuu baruu, of xiqqeessuu baruu, akkas jechuun inuma gadi jennee deemna nama keessa jechuu miti. Yaadi keenya wanti nuyi guyyaa guyyaatti goonu hariiroonni nama biraa wajjiniin jireenya keenya keessatti goonu isa kaan irra qulqulluu goone of dhiyeessaa isa tokko cubbamaa goone gad xiqqeessaa hariiroon nuyi deemnu hariiroo fayya buleessa ta'e Waaqa wajjin akka nuyi hin qabaanne nu godha. Yaada jedhu qaba. Jireenyi keenya gatii akka qabu agarsiisuuf fedhii qabaachuurraa madda jedheetu barreesse namni tokkodha. Jireenyi keenya gatii qabaachuu isaa namaaf mirkaneessuu kan nuti dandeenyu fedhii sana agarsiisuu danda'u nurreera. Jireenyi keenya nuyi gatii qaboota jennee
beeksisuutu nurra jira jedheetu dubbate namni tokkodha. Garuu dhugaansaa faallaa kanaati. Jireenyi kee gatii akka qabu beeksisuu fi of qabu ol kaastee exaggerate gootee agarsiisuun sirra hin jiru. Gad of deebisuu sirra jiraadha. Hariiroo Waaqayyo wajjin hin qabnuuf namoota biroo wajjin qabnu irratti dhiibbaa of tuulmaan fiduu danda'u qorannaadha kutaa kana keessatti. Ijoon isaa inni hariiroon egaa namaaf nama gidduutti ta'uu danda'a. Waaqaaf nama gidduutti ta'uu danda'a. Waanuma kamiin haa ta'u namaaf nama gidduuttis haa ta'u waaqaaf nama gidduuttis haa ta'u hariiroo walii wajjin jireenyaa kana keessatti of tuulmaan dhiibbaa kallattii negatiivii ta'e qabaachuu danda'a dheenu gorsa ka ittaanu gara keetti dabarsee hin jiru. Tole Girmaa baay'ee galatoomii Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa qorannaan macaafa keenyaa inni kutaa 3ffaa kuni keessumaa of tuulmaa fi akkasuma gad of deebisuu irratti wanta macaafni qulqulluun nu gorsutu jira jechaadhaani. Kana kun rakkoo guddaa akka qabu keessumaa jireenya kiristaanummaa keessatti hawaasa keessa jiraannu waliin kiristaanota waliin jiraannu wajjiniin walitti dhufeenya nuti isaan waliin qabnu keessatti of tuulmaa yoo jiraate rakkoo guddaa akka inni qabu. Keessumaa nus immoo walitti dhufeenya nuti Waaqayyo wajjiniin illee qabnu yoo jireenya of tuulmaa qabaanne rakkoo akka inni qabu nu gorsa jechaadhaan. Keessumaa qubeettii of tuulmaa isa cima jedheet nuuf kaasa qorannaan keenya ittaanu. Of tuulmaan kun egaa yeroo kaasnu maa'inni of tuulmaa jechuun faallaa gad of deebisuuti egaa. Faallaa gad of deebisuu yeroo ta'u isaan kana kan fidan maybe soorummaa ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a yookaan immoo qaamaanis illee namoonni tokko yerootti jiru namoonnis ispoortii kana fa'aa hojjetanii qaamni isaanii yerootti ol jedhu sirriitti yeroo gugguutu of tuulmaan yerootti dhaga'amu ta'uu danda'a. Namoonni immoo dubbiidhaan illee beekamtii argatan dhageettii qabanii kan ittiin of tuulan ta'uu danda'a. Innaa sababa garaagaraa baay'ee isaatu jira. Innaa isaan akkasii kanaatiin hawaasa jirru keessatti ani nama biraarraa nan wayya isa kanarraa nan caala jedhanii of ilaaluun of tuulmaa keessa namaatti dhalatudha jechaadha kun jechaadhaan. Kun immoo anaa gadi jedhanii yaaduu namoota garbiraatiin anarra namoota isaan kanarra miseensota waldaa keessa jiran isaan kanarra annan wayya annan beeka anadharra caalaa kan Kiristoositti dhiyaatu jedhanii of yaaduun of tuulmaa ta'uusaa kan inni agarsiisudha jechaadha. Karaa biraatiin seenaa macaafa qulqulluu keessatti yeroo dhannee ilaallu Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 haga 14 keessatti Luusfar jalqaba samaayii keessa yeroo ture sababa of tuulmaa isaa irraan kan ka'e samaayii keessatti akka inni fincila kaase agarra jechaadhaan. Fincila inni samaayii keessatti kaase sun immoo inni guddaan of tuulmaatu keessa garaa isaatti dhalateedhaan. Maalirraa akka ka'e illee yoo wanti ifa ta'e yoo hin jiru ta'e of tuulmaan sun akka inni Kiristoos iddoo Kiristoos taa'u teessoo Waaqayyoo gubbaa taa'uu akka inni barbaade ani eenyu gadi jedhee ol of qabeedhaan. Samaayii keessatti jechaadha. Sanarraa kan ka'e of tuulmaan sun kufaatiitti fideen samaayii keessa akka inni hari'amu kan inni darbatamu isa taasise jechaadha. Kanaaf inni kun rakkoo guddaadha jedheen nuuf kaasa. Fakkeenya Luusfar jechuun seexanaa jechaadha. Innaa rakkoon kun gaa hawaasa nu keessa jirru keessattis yoo bifa akka sanaatiin of ilaalla yoo ta'e rakkoo guddaadha jechaadha. Sababiin isaa maaliifi macaafa qulqulluu keessatti wanti nuti ilaallu yeroo hundumaa nuti namoota Kiristoosiif barbaachisaa yoo taaneyyuu yoo nuti Kiristoos gatii guddaa nutti baaseyyuu namoota garbiraarra annan wayya annan caala jedhanii of ilaalanii of tuuluurraa gad of qabuutu irra caalaa bu'a qabeessaa nuun jedha macaafni qulqulluun jechaadhaan. Sababiin isaa maaliif Waaqayyo warra gad of qaban ol qabaadhaan warra ol of qaban immoo hin tuffataadhaan. Kanaaf jireenya keenya keessatti kiristaanummaan gad of qabuudha jechaadhaan. Gad of qabanii namoota garbiraatiin ati hin caalta ati cimaadha an baay'een sitti boona. Ati hojii gaarii hojjetteedha namoota garbiraa jajjabeessuun akkasumas immoo namoonni waan hojjetan irratti haamlee kennuufi barbaachisa. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Namoota wajjin
ifaan ifatti walitti firooma gaarii qabaannee jiraachuudhaaf namoota wajjin nagaa buusnee jiraachuudhaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha jedhaan. Kanaaf of tuuluurra gad of qabuu wayya. Beektotas yoo ta'an hammamiyyuu yoo baranne ogummaa baay'ee illee yoo qabaanne macaafa qulqulluu namoota kaaniin irra caalaa illee yoo dubbisnee beekna ta'e illee barnoota biyya lafaatiin illee yoo maastarsii qabaanne dooktareetii yoo qabaanne digirii yoo qabaanne dippiloomaa yoo qabaanne illee isaan irra annan wayya jedhanii of ilaaluun sirrii akka hin taane nu gorsa jechaadha macaafni qulqulluun. Kanaaf kanarra immoo kan wayyu maalidha iyyuu jedha namoota garbiraa ati cimaadha ati goobaziidha kanaaf jabaadhu jedhanii namootaan cimsuu. Ani namoota garbiraarraa nan wayya jedhanii of ilaaluun baay'ee bu'a qabeessa akka ta'e nu gorsa qorannoon keenya jalqabaa kun jechaadha. Galatoomii Warqushaa heertuu lama kana tamma caqasaa turte inni jalqabaa Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaasee haga 14ttidha. Inni lammataa immoo Filippisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaasee haga 11tti yaada jiru caqasaa. Waan wal faallaa ta'e lamatu jira iddoo sana lachuu keessa. Totally opposite lachuun isaanii faallaa waliiti. Inni jalqaba Isaayaas boqonnaa 14 irratti caqasaa turte lakkoofsa 12 kaasee Luusfer iddoo baay'ee gaarii Waaqayyo baay'ee kiruube jedhama. Kiruube eegdicha jedhame waamama. Kiruube jechuun ergamoota hundumaa caalaa Waaqatti warra dhiyaatanii teessoo Waaqayyootti taananii jiraatanidha. Luusfer iddoo sana tuffateedha. Iddoon kanaa oliin nama ladhee yaadeedha. Faallaa isaatiin immoo Filippisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaatee yommuu ilaaltu immoo Gooftaa Yesuus immoo ofuma isaatii Waaqa miti teessoo abbaasaa wajjin wal isa qixxeessuu qaba. Aangoo abbaasaa wajjin wal isa qixxeessuu qabaadha. Garuu sana utuu homaatti hin lakkaa'in waan qabatanii itti hafan godhee utuu hin lakkaa'in bifa garbaa fudhatee gadi bu'eedha. Tajaajiltoonni lachuu faallaa walii dhaabbatan. Gooftaan iddoon sun naan malu cubbamootaan ol kaasa isaaniin ol qaba jedhee gadi bu'ee Luusfer immoo iddoon sun naan malu kanaa ol gararraa ta'utu narreera jedheetu teessoo abbaa gararraa hawweedha. Kun walumaa gala faallaa waliiti jechuudha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 haga 17 irratti wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii hawwiin ijaa jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa miti jedhaan. Jireenyaan kooruun hawwiin foonii kana tamma tarreessaa oolte meebii namni barumsa isaatiin ta'uu danda'a qabeenya isaatiin ta'uu danda'a fayyaama Waaqayyo isaaf kenne taalentii qabeenya beekumsa kennaa uumamaa Waaqayyo isaaf kenneen ta'uu danda'a namni waan adda addaatiin koora. Haa ta'u malee maddi isaa kun Waaqa biraa mitiidha. Koormaan waan akkasii irraa dhufu Waaqa biraa mitiidha. Abbaan kana jalqabe seexana waan ta'eef maddi isaa seexanuma ta'a jechuudha. Waaqa biraa miti taanaan dirqama seexana biraa ta'uu qaba. So kanaaf akka kiristaanotaatti yeroo jiraannu wannoota akkaataa jireenya keenyaa ilaaluutu nurra jira. Gooftaan namicha isa dhufe gaaffisa gaafate tokkoon akkas jedheen Luqaas boqonnaa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti abboommii keessaa isa kamtu caalaa jedhee dhufee Gooftaa gaafate barsiisaama waa'ee abboommii barsiisutu waa'ee seeraa nama barsiisutu. Sababiin isaa maaliif baay'ee waan sana waan beeku waan eegaa ture waan hojjete hedheetu yaadaa ture jechuudha. Ani najaja Gooftaan kana irratti hedhee dhaqee gaafate jechuudha. Kanaan dura waan gaarii baay'een godheera hedhee waan amanuuf jechuudha. Kanaaf inni immoo maal jedhee deebisee garaa kee guutuudhaan Waaqa kee jaalladhu ogummaa kee beekumsa kee hundumaan Waaqayyoon jaalladhu jedhee. Inni lammataa immoo namas akka mataa keetiitti jaalladhu isa jedhuudha. Seerri hundumtuu kana irratti fannifameera ittiin jedhe Gooftaanidha. Kun isaaf qallaalii wayiitti fakkaata. Garuu Waaqayyoon garaa isaa guutuu jireenya isaa guutuu jaallachuun gad of deebisuu nama gaafata. Waaqayyoof waan hundumaa dabarsanii dhiisuu barbaada. Inni lammataa immoo nama akka mataa ofiitti jaallachuun amma namicha kanaaf qormaata cimaadha. Sababiin isaa maaliif seera kana warra kaan caalaa waan beekuuf waan itti jiraate isatti fakkaachaa jira. Kanaaf Gooftaan kana isa keessatti waan argeefi
kanarraa akka inni fayyu barbaade jechuudha. Warqisha gara kutaa sattaanutti yoo deebine immoo waaqeffattoota lama mana qulqullummaa keessatti dhiyeessee nuuf fideera. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasee haga 14tti jarreen lama fakkeenyaan dubbate gooftaan kana waaqeffattoota lamatu mana qulqullummaa keessa jira. Inni tokko wanta godhu torbanitti yeroo meeqa akka soomu kurnaffaa birrii meeqa akka gashu attamitti akka inni cubbuurraa akka bilisa taa'e kana dubbateetu gara waaqaa laallee na akka namitti cubbamtuu kana waan hin ta'iniif sin galateeffadha jechaa kadhataa gooftaan. Inni tokko immoo garuma waaqayyoo ol jechuu sodaate gadi jedhee laphee isaa qabateetu nama cubbamaadha natti araarame jedhe. Kun reaalitiidha baay'ee lafarratti akkas ta'e namni dhiyaatu waldaa keessa yoo jiraachuu baateyyuu jireenya keenya wanti nu agarsiifnu inuma kana fakkaata. Waan kana irratti mee akkanuma caqastuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa kadhannaan namoota kana lamaanii Kiristoos ittiin haala ittiin namoota gadittiin of qabuu qaban barsiise. Fakkeenyaan barsiise kun baay'ee ajaa'iba dhugaa dubbachuufi sababiin isaa dhugaadha. Hammuma waldaa keessa deddeebina, hammuma waldaa keessa tajaajille, hammuma waldaa keessa bullee bubbullee nu irra caalaa qulqulluu of seenee of ilaaluu dandeenyaan. Kun garuu rakkoo akka qabu har'as macaafni keenya macaafni qulqulluun nu gorsa jechaadhaan. Sababiin isaa maaliif jireenya keenya keessatti gad of qabuun barbaachisaa akka inni ta'e. Ana nama cubbamaa isa ta'e maarii jedha namichi inni gara mana qulqullummaatti dhiyaatu. Inni qaraxxuun sun jedha Yesuus. Innaa as keessatti yeroo laallu jireenya kiristaanummaa keessatti gad of qabuun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e isuma jalqabaa sana keessaa waliin kaasee namni nutti hima jechaadhaan. Innaa maaloo yaa gooftaa ana nama cubbamaatti araaramii jedheedha namichi inni gara mana qulqullummaatti dhiyaachuudhaaf hin sodaateedha. Sababiin isaa ana nama cubbamaadha jedheedhaan. Hammuma nuti irra caalaa Kiristoositti dhiyaachaa deemnu jedhagaa caaffanni keenya kuni irra caalaa cubbuun keenya hammam akka inni baay'ate nutti dhaga'amaa deemaadhaan. Kana yeroo jennu waldaa keessa tajaajiluun sirrii miti jechuu miti. Irra caalaa jireenya kiristaanummaa shaakaluun sirrii miti jechaa miti. Irra caalaa waldaa keessatti waan nurraa barbaachisu gochuun sirrii miti jechaa miti kan nuti jirruun. Maali dharee kan nuti jechaa jirru nuti namoota garbiraarraa hin wayyinaa. Jennee of ilaaluutu. An qulqulluudha jennee of ilaaluun rakkoo qabaadha. Balaa qaba. Sababiin isaa maaliif? Kiristoos qofa qulqulluu kan ta'e inni cubbuun qabu mudaa tokkoon qabu macaafa Ibrootaa keessatti yeroo dubbatu. Sababiin isaa inni waaqa ta'eetu bifa garbummaa uffatee dhufee dhala namaa gidduu buufate. Maaliif? Sababii cubbuu keenyaatiif nu du'een. Isatu qofaa waaqayyo qofaatu qulqulluudha jechaadha. Dhala namaa ta'e biyya lafaa kanarra kan uumame hundinuu yakkamaadha cubbamaadhaan. Anna yaadadha yeroo Naqqamteetti barachaa ture waldaa barattootaa keessatti inni waaqeffachaa tureyyuu. Innaa barattoonni yeroo kadhatanii baranan ture sana keessa yaa waaqayyo jedhu nu namoota cubbamoota, namoota yakkamoota, namoota gidiramoota kana. Isa immoo maayikii isa guddaadha. Namoonni hundinuu akka dhaga'anitti godhaniitu kadhatu. Na jaarsi waldaa maal jedhanii maaloo ijoollee akka namoota wayyakkinee dhufneetti bakka warri bakkee dhaga'anii sodaa akka wayyakkinee bakka wayi balleessinee badii wacimoo hojjennee dhufneetti namni akkatti nu yaada waan ta'eef akkatti hin kadhatiin jedhan. Innaa keessa gootte wayi natti dhufe beektaa yeroo sanaa. Maaliifan kana kaasuu yaade? Cubbamaa namichi ani cubbamaadhaan natti araarame. Isa namichi ani cubbamaadhaan natti araarame jedhe sana wajjin yaadicha wal intanii xiqqoo ishii walitti dhufeennaananii yaada kana kaasuu yaadennaa yeroo barataa ture yaada dhagaa kana waan isaan jaarsi waldaa sun jedhanennaa. Dhugaadha akkasittiin kadhachuun kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa namoonni garbiraas inni cubbamaan garbiraas lakkaa anis yoon gara Kiristoos dhufee cubbuun kun ifamaa kan jedhu sana yaada isaa keessa dhufuu danda'a namni tokko. Sababiin isaa maaliif? Kiristoos isa cubbamaaf dhufe malee isa qulqulluuf immoo maal godhaaf? Miti yeroo maaliif dhufa? Qulqulloonni isa bira jiru. Isa bira jiru samaayii keessa kan guute hundinuu qulqulluu da'u. Sababiin isaa yeroo inni dhaqee warra qaraxxoota, warra ejjitoota, warra
biyya lafaa keessatti cubbamoota jedhaman wajjin taa'ee nyaatee dhugu farisoonni dhufanii ati maaliif cubbamaaf qulqulluu hin taane wajjin isa ejjitoota wajjin maaliif teessee nyaattanii Yesuus jedheen ennaani ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf isa badu barbaadee dhufe nama dhukkubsateef qorichi barbaachisaadha. Abbaa qorichaa kan barbaadu warra dhukkubsataadha. Fayyaa maalirraa qaba? Maalirraa qaba? Kanaaf Kiristoos kan dhufe biyya lafaa kana isa cubbamaadhaaf jechaadha. Har'as cubbuu keenya hundumaatti Kiristoos nu qulqulleessuuf gaadha jechaadha. Kanaaf hammuma nu Kiristoositti dhiyaachaa deemnu cubbuu keenya baay'ee Kiristoos akka inni nuuf dhiise. Akka inni waa'ee badii keenyaatiif jecha aarsaa guddaa kaffale cubbuun hammam gatii guddaa akka nama kaffalchiisu nutti dhaga'amaa deemaadha. Inni hammam Kiristoos akka inni gatii guddaa baase jechaadha. Kitaaba barreeffame tokkorraa akkas jedhaan hammuma gara Kiristoositti dhiyaachaa adeemnu cubbamaa ta'uu keenyaa fi kan hin malleef ta'uun keenya caalaatti nu hubanna jedhaan. Ofii keenya beekuun inni dhugaan karaa tokko qofaan argamadhaan. Kiristoosin ilaaluu qabna. Akka namoonni qajeelummaa isaaniitiin oluuf qaban kan isaan godhu isa wallaaluudha jedhaan. Kiristoosin wallaaluudha jedhaan. Egaa barreeffamni Christ Object Lesson jedhu kuni egaa yeroo as keessatti ilaallu hammuma nu Kiristoositti dhiyaachaa deemnu, hammuma nuti Kiristoosin beekaa deemnu, hammuma qulqullummaan Kiristoos nutti dhaga'amaa deemu gatiin guddaan hammamii akka inni nuuf kaffalame hammam Kiristoos gatii akka inni nutti baase cubbamaa akkamii akka nu turre rakkina akkamii keessa akka dhumne nutti dhaga'ama jedhaani kana kan itti dabaluu barbaade Girmish Waaqessaa galatoomi Warqushaa kutaatti dubbatte kanarraa gara biraatti tunceen ergaa Phexros duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti waan barreeffameeru caqasuu barbaada Waaqayyo warra kormaan olof qabaniin immormaa warra gad of deebisaniif immoo ayyaana isaa hin kenna jedha. Amen. Warra kooraniin immorma Waaqayyo. Warra gad of deebisaniif immoo ayyaana isaa kenna jedha. Kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ergaa ajaa'ibaati. Kutaan itti aanu waa'ee Musee nuu kaasa. Museen tajaajilaa cimaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifame ofii isaatiin dubbiitti hojiittis nama danda'aa turedha. Ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifamedha. Jaarraa Museen biyya Gibxii keessa ture keessa Gibxii biyya guddoo addunyaa kana irratti beekamtuudha. Wiirtuu qorannoo fi qo'annoo biyya lafaa kanaati jechuu dandeenya. Sababiin isaa piraamidoonni ogummaan bara sana hojjetaman hunduu kana agarsiisu waan ta'eef Museen egaa carraa argatee mana mootii Gibxii keessatti barumsa biyya lafaa hundumaa barsiifameera. Waan hundumaattis immoo nama dandeettii qabu tureedhaan. Haa ta'u malee fakkeenya tajaajilaa isa gad of deebiseetidha. Wanta kana barachuu isaatiin kan hundumaa beekuu isaatiin Museen bakka iddoo guddaa jireenya isaaf hin laanneedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 kaanee haga 26 yoo ilaalle Museen amantiidhaan ilma intala Fariyoon jedhame waamamuu dideedha. Amantiidhaanitu utuma mana sana keessa jiru barumsa guddaa utuu qabu baay'ee bara sana meebii namni baay'een ilma intala Fariyoon jedhame waamamuudhaa fi wal dorgoma ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf utuu ani argadhe carraa kana namoota bara namoonni jedhan keessa ilma intala Fariyoon jedhamanii waamamuu fi bara namoonni meebii waan gochuun isaanirra yeroo hunda godhan keessa amantiidhaan Museen ilma intala Fariyoon jedhame waamamuun narra hin jiru jedheedhaan. Akkas jechuun xiqqaachuu miti baay'ee ilma intala Fariyoon jedhamuun maqaa guddaadha. Garuu kanuma hin barbaanne maqaama guddaa sana manuma mootii keessayyuu garbi biyya biraadhaa bitamee dhaqee biyya garbummaadhaan harka jaraatti kufe ilma intala sanaa jedhame mirga sanaa yoo eessa argata. Inni carraa namni hin arganne argate garuu sana hin jibbee jedhaan. Wanti Musee adda godhu gad of deebisuu isaatiidha. Giddu seentummaadhaan saba isaatiif kadhachuu isaatiidha. Seera boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraas yoo ilaallu namoota biyya lafaarra turan keessaa Museen geggeessaa gara laafessadha. So wanta Museen Waaqa wajjin hin godhin maaltu hirama? Gaaratti ol ba'ee Waaqa wajjin dhaqee tulluutti duumessa keessatti wajjin haasa'eera. Yoo cimaa ta'uu sirreera ta'e kana caalaa cimaa ta'uu hin jira. Waaqayyo si waamee warquu
sin barbaadamee uummata sana kee qobaattas naa bayisi jiinaa saaroo fudhee gaara duumessaan uffifame tolchi baasee waaqisii ijjin dhufe haasa'e kana caalaa guddaa warquu echisiisu wanti biraa maal tiram hin jiru. Museen dhagaa rukutee bishaan keessaa baasee kana caalaa guddaa dhagaa yoontumaa oole nan baasaanar tajaajiltooti har'amne kaameeraa meeqa duukaa guuranii deemanii gadi ba'aa dhagaatumaa yoodhan dhagaa keessaa bishaan dhiisiitii awwaaran baasan awwaara dhagaarraa kaasuu hin danda'an. Kanaaf Museen dhaqee waan tokko kanan godhe waaqayyo kana karaa koo hojjete dheehumaan hojjenne. Gibsiin gaafa dhaqu bofa lafa buusee ulee lafa buusee bofa godhee achii kaasee ulee godhee bishaanitti dhiiga jijjiiree awwaaran jiraanitti jijjiiree galaanni diimaa gargar kutee maannaa samiirraa gadarcaasee bishaan hadhaa mi'eessee wanti waaqayyo karaa Museen hojjete maaltu jira? Waan tokko hin jiru. Garuu kanuma keessatti inni nama gaduuf deebisaadha. So kun tajaajila jireenya tajaajila keenyaa keessatti barumsa cimaa nuu kennuu qaba yaada. Waan itti dabaltu qabaatte kutaattaanus ceetee itti dabaluu dandeessa. Baay'ee gaariidha Girmish. Egaa seenaa Musee irraa waan baay'ee kan barannu. Museen egaa mana Fara'oon keessatti waggaa 40 leenjii gosa garaa garaati kan inni fudhate. Leenjii loltummaa fudhate, leenjii bulchiinsaa, leenjii beektonni adda addaa fudhachuu qaban baay'ee isaa fudhateera. Kan of tuuluu qabu isa tureeyyu. Musee ture kan of tuuluu qabu. Sababiin isaa ogummaa garaa garaa baay'ee qaba. Akka bara sana keessatti gaa nama baay'ee cimaa loltuu cimaa ture gaggeessaa lolaas nama ogummaa gaggeessummaa lolaas qabu ture jechaadha. Garuu Museen haati isaa ijoollummaa kaastee waan isa barsiisaa turte suni abdii gara fuulduraa jiru sana ilaala ture Museen jechaadha. Sana hundumaa keessaa Museen maal godhe? Iddoo ulfina qabu sana aangoo mootummaan carraa Fara'oon ta'uu argachuu sana dhiiseetu dhaqee warra Israa'el wajjiniin dhoqqee dhiitutti gadi deebi'een. Warra Israa'el wajjin yeroo dhoqqee dhiitu sana keessa iddoo ulfina sana dhiisee akkuma Kiristoos dhufee dallaa horii keessatti dhalate Museen akkasuma warra saba Israa'el wajjiniin dhoqqee dhiite jechaadha. Suphee hojjechuutti gadi deebi'e jechaadha. Egaa kana hundumaa maaltu isa godhe Musee? Maali sababii maaliitiif kan Museen kan hundumaa ta'e? Gaduuf qabuudhaan. Sun hundinuu Musee seenaa Musee keessatti ta'eeraa irratti yookaan immoo Museen hubateeraa hamma hubachuu qabu waaqayyoof galeeraa hin galleef ture. Garuu waan baay'eeti isa hafa ture. Maal ta'eere maal godhe waaqayyo? Waggaa 40 gara Miidiyaam geesseetu waaqayyo isa leenjiseen. Maaliif gaggeessummaan inni mana Fara'oon keessatti barate sun waaqayyoof gahaan ture. Gaduuf qabuun jireenyi dabarsanii Kiristoositti of kennuun saba sana tooftaan inni ittiin gaggeessu akkaataatti waaqayyoon itti barbaade sun faallaa biyya lafaa waan tureef jechaadhaan. Kanaaf Museen geessee achitti leenjisee leenjii achi ture sana keessarra darbeetu Museen dhaqee saba Israa'el kanaan gaggeessutti deebi'e jechaadhaan. Sana hundumaa keessatti garuu Museen gaduuf deebisuudhaan fuula waaqayyoo fuulduratti nama gara laafessa akka inni ture garraamii akka inni ture macaafni qulqulluunlee kaasee dubbata jechaadhaani. Kanarratti waan itti dabaluu barbaade kanumaani. Garuu yaada itti dabaluu keessatti sattaanu irratti yeroo dubbannu yakka guddaa kan jedhu as keessatti yeroo ilaallu duuka buutota Kiristoosii wajjiniin wal fakkeesseetu qorannaan macaafa keenyaa kun wanti inni nuuf kaasu jechaadha. Luqaas boqonnaa 22 lakkoobsa 24 kaasee haga 27 keessatti jechaadhaan. Qorannaan keenya akkas nuun jedha. Jalqabarraa kaasee yeroo ilaallu ati bara Kiristoos lafarra ture sana itoo jiraatte bartoota Kiristoos keessaa nama tokko too taateedha. Egaa hundumti keenya akka of gaafannuufi kanaan. Nu keessaa eenyutu caalaa Kiristoositti dhiyaate jennee yaaduun keenya hin ooluu jedhaan. Kuni garuu yakka inni nuuf kaasa. Kiristoos yaada bartoota keessatti sun ture sana keessaa balleessuudhaa fi indaganaa bartoota jalatti gad of deebiseedhaan. Hamma maaliitti? Miila isaanii. Hamma gadi jedhee miila isaanii dhiqitti. Eenyu gooftaa ta'eetoo jiru hamma miila isaanii fi miila bartootaa dhiqutti jechaadha Kiristoos kana gad of deebiseen. Kanaaf maal jedhe? Isin keessaa inni dura ta'uu barbaadu booddee haa ta'u jedheen. Namni ol jechuu barbaadu gadaa jedhu jedhe Kiristoos barsiisan keessatti jechaadha. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti namni
akkaataan itti ilaaluu fi akkaataatti waaqayyo namoota ilaalu garagara jechaadhaan. Fakkeenyaaf namni beekessi tokko, namni ogummaa baay'ee qabu, namni barsiisa baay'ee barsiisu tokko waldaa keessatti waldaa yeroo tajaajilu fuuldura dhaqee taa'a miti. Akkasumas immoo barcuma addaa kennamuufii danda'an. Namoonni zim jedhanii waldaa waaqeffachuudhaaf sagantaadhaaf dhufanii dhaqanii iddoo namoonni kun taa'an taa'uu dhiisuu danda'u. Kuni garuu ilaalcha waaqayyoo miti. Ilaalcha namaati malee jechaadhaan. Kanaaf waaqayyo namni gad of deebisuu barbaadu yoo jiraateedha. Gad of haa qabu jedhaan. Kiristoos kanaaf fakkeenya sana nutti agarsiisa. Baay'ee as keessatti wanta nuti ilaaluu qabnu maa inni Kiristoos wanti inni godhee yaadni waaqayyoo maal akka inni fakkaatu biyya lafaa kana keessatti agarsiise. Waaqayyo amala akkamii akka inni qabu fidee Kiristoos biyya lafaa kana keessatti practically agarsiise jechaadhaan. Isadha kan nuti as keessatti ilaallu. Kanaaf jireenya bartootaa keessaa of tuulmaa haala bifa akka sanaatiin Kiristoos keessaa cabsee jechuun barbaade wanti dabaltoo jira. Galatoomii Warqushaa qorannoo keessa darbe keessatti utuu haasofnu namni waaqayyoon sirriitti beekuu barbaada taanaan Yesuusin ilaaluu qaba kan jedhu ilaallee turre. Sababii isaa waaqayyo kan inni fakkaatu ilma isaati akka ilmi isaatti dhiyaate sanadha. Faallaa sanaatiin seexanni immoo akkam gochuu barbaada waaqayyoon sammuu namaa keessatti bifa jibbamaa wayii akka waaqayyo qabaatu gochuu barbaada kan jedhu ilaallee turre. Riili dhugaa haasa'uuf yoo ta'e Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 24 kaasee aga 27tti yaadii gooftaan bartoota isaa barsiisaa jiru kun gaaffii isaan kaasan irraa kaaseetu lafumaa ka'ee miti. Eenyu caalaa dhaqanii irraa mirkaneeffachuu barbaadanii akka inni isaanii mirkaneessu duuka buutotadha bartuudha. Inni hojii guddaa isaanitti kennee deemuuf jira baay'ee. Hojii guddaadhaaf isaan leenjisaa jira. Isaan garuu walii isaaniitiin dorgomaa jiru. Ani immoo warquu caalaa eeyotummoo nu mirkaneessaa gooftaarraa dhaga'u sirra jira. Aniifati dorgomaadha waan ta'eef inni abbaa murtii ta'ee akka an caalu yookiin ati caaltuu itti hime malee namni biraan beeku. Okay. Kan barbaadanii abbaa caaluu barbaaddan yoo ta'e kottaa isinitti agarsiisaa jedhee dhaqeetunni immoo bishaan buufatee miila isaanii jala jilbeenfatee miila dhiqaaf sin ajaa'ibu waaqaaf lafa uume nama cubbamaa jala jilbeenfachuuni ani jireenya koo keessatti kun nan jijjiiru taanaan wanti na jijjiiru hin jiru. Yeroo hundumaa wanti na rifaasisu tajaajila keessatti tokko kanadha. Kanaaf tajaajiltoota baay'ee namuu fadha yeroo baay'ee tajaajiltoota nuyi namoota jedhanii iddoo baay'eetti kaan isaaniiyyuu eegduudhaan dabalamanii kaan isaanii immoo wangeelayyuu namatu dhaqee waltajjiirra kaa'ee fi deebi'a baatanii ol hin ba'an tajaajiltoonni. Amma immoo wanti dhufaa jiru nama sodaachisa. Wanti amma dhufaa jiru tajaajiltoota namoota jedhanii maqaa moggaafatanii biyya lafaatti yaa'an kana yommuu argitu hin sodaatta dhugaa masitti. Amma faallaa ta'e maal ta'e beektaa? Uummatatu isaan tajaajilaa jira. Isaantu uummata tajaajiluutu qaban jechaadha. Wayyaa lafa bubuusanii karaa maal godhaniitu itti deemanii konkolaataan dura deemanii ittiin bu'inaa jedhanii immoo uummata cubbamaa kanarraa eegaa isa qulqulluu kanatti akka hin buuneef. Tajaajilaan akkas ta'u maali? Gooftaan Yesuus maali kan inni nuun jedhe? Amma dhugaa yoo naasofna ta'e maalirraa eeddana bira dhaabattee tajaajiluuf uummatan tajaajiluuf ba'e kun akka nan tuqne eegummaa jechuudha. Anumti cubbamaan kun uummatu kun na tuquufiyyuu maaliif ana nama cubbamaa na tuqa? Tuquu fedhanii namoonni ittiin bu'inaa jedhanii gidduu goranii eegu namoonni. Ani jiraadhee kana arguun baay'ee na qaanessa. Akka nama maqaa tajaajilaatti waamame tokkotti jiraadhee kana arguun baay'ee na qaanessa. Gooftaan egaa bartoota isaatiif Luqaas 22 irratti kana keessaa dhiqe. Sababiin isaa ana caala jechuu barbaadu hundumti isaanii waan ta'eef. Harka caalaa garuu baay'ee Phexrosi waan akka waan Yesuusitti dhiyaatutti harka caalaa of yaada ture. Dhuguma immoo yeroo baay'ee dura deema itti dhiyaata akkaataa dafee waa dubbata yaada kenna karaakterii akkasii qaba waan ta'eef waan caalu warra kaan irra fooyya'aatti fakkaata. Amma namni baay'ee waan faarfannuuf waan tajaajiluuf moor waan bakka waaqatti dhiyaannee jirru warri kaan waaqarraa fagoo yeroo yaa godhanii yaadan jiru. Al tokko na ajaa'iba. Nuu kadhadhaa jedhanii namoonni hin himatu. Riilii dhugaa baay'ee na ajaa'ibsiifadha akkas jechuu isaaniif. Garuu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e
namni tokkoon keenya waaqayyoon aksesii gochuuf balbala nuu baneera gooftaan. Tokkoon keenya dhuunfaa keenyaan akka isa qaqqabnutti eenyuun tokkoyyuu gidduu nuu galee nuuf waaqa karaa walitti fidu akka hin jiraannetti ofuma isaatii balbala nuu banee nutti baheera. Kanaaf bartoonni waan warra kaanirra fooyya'aa waan itti fakkaatee fi ana caalaan sun gaafa dhufu gooftaan abbaa caalu baruu barbaaddu taanaan kottaadhee bishaan buufatee erbeetti miilla isaanii qoorsu mudhiitti hidhatee jilbeenfatee miilla isaanii dhiqa. Kan arguun yoo tajaajilaan kun hin jijjiirre tajaajilaa miti sobduudha malee. Kun hin jijjiiru tajaajiltoota taanaan tajaajilaa kun hin jijjiirre hin jijjiirame. Kanaaf hattuudha akka kootti asumaan daawwattoota keenya waan nuti jennu yoo jiraate tajaajiltoonni yeroo dhufan akkasin tajaajilaniin malee isin isaan tajaajiluun rakkina biraa qaba jechaadha. Seera miti. Isaan baachuun nu barbaachisu. Ba'aa nutti ta'uun qaban. Phaawulos yeroo bara tajaajilaa ture keessatti halkan dunkaana hodhaa guyyaa wangeela lallaba. Maallaqa namarraa dabalata fudhachuuf nama biraa irratti ba'aa ta'uun barbaanne Phaawulos. Sababiin isaa maaliif tajaajilaadha waan tureef. Fakkeenya Kiristoosiin ilaaleet kan inni deddeebi'aa tureen. Rakkoon bartoota keessa ture yeroo sana Kiristoosiin muummicha ministeeraa godhanii ofii isaaniiti ministeerota ta'uu barbaadan akka bara keenyaatti yeroo ilaallu jechaadhaan. Isaan yeroo sana aangoo barbaadu turan. Aangoo maal ta'u? Mootummaa Yerusaalemiin deebisu. Amma gooftaan samaa'itti ol butamutti yaa gooftaa mootummaan Israa'el yoom nuuf deebi'adhanii gaafachaa turan. Sababiin isaa maaliif? Ammayyuu isaan rakkoon isaanii biyya lafaa keessaa hin baane waan tureefidha jechaadha. Gaafa hafuurri qulqulluun dhufee isaan irra buufate guutummaa guutuutti jijjiiramanii ofii isaanii gad of deebisanii Kiristoos hundumaa caala qulqulluu ta'uu isaatiif inni hundaa caalaa gooftaa ta'uu isaa erga hubatanii booddee nuun gadi gombisaa nu fannisaa amma jechuutti kan isaan ga'an kanaaf jechaadha. Kanatti dabaluu Galatoom Luqaas 22 lakkoofsi 27 irratti gooftaan akka sedhegaa kana isaan barsiisuudhaa fi isa maaddiitti taa'ee jiru moo isa ergamutu caalaa isa maaddiitti taa'e miti namni guddaan jedheen ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti jedhe. Sin ajaa'ibu isa kanagaa kam inni maaddiitti taa'eeru isa kami kan kabaja qabu isa maaddiitti taa'ee harka dhiqatee taa'ee waan qophaa'e nyaataayiru moo isarra deemee bishaan namaa buusee nama bishaan dhugaatii maal dhabdan jedhee nama gaafatu isa kamii guddaan jedhee gaafate isa maaddiitti kabajaan taa'uudha jedhe garuu an ammas hin gidduu akka isa ergamuuti jedhe. Kun yoo namaan galu ta'ee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Tajaajiltoonni bara keenya keessaa kana ta'uu qabu. Kana hubachuutu isaanirra. Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 3 kaasee haga 8tti yaadi jiru kan biraan immoo gad of deebisuudhaan warra kaanirra ofirra caalchisaa lakka'a malee yaada of tuulmaatiin yookaan of dhiibuudhaan waan tokkollee hojjetinaadha. Amma rakkoo wanti tajaajila summii godhee namni tajaajilaan barbaada. Namni ayyaana adda addaa qaba. Inni tokko faarfachuudhaan, inni tokko lallabuudhaan, inni tokko kadhachuudhaan, inni tokko namoota gorsuudhaan, inni tokko namootaaf jajjabeessuudhaan kennaan baay'eedha. Abbaan kennaa sanaa tokkicha yoo ta'eyyuu namni bakka kennaa isaatti ayyaana adda addaa qaba waan ta'eef inni tokko kennaa isa tokkorra fooyya'u qabaachuu hin danda'a. Garuu kennaa sanaan namni isa kaanirra fooyya'anii hidhee of dhiibaa akka ittiin jiraatuuf hin barbaadu Waaqayyo. Ati lallabaa gaariidha. Waaqayyo karaa sana hojjechuu barbaada. Gad of deebiftee ayyaana sana keessa jiraachuudha. Ati faarfataa gaariidha. Waaqayyo karaa sana namoota bira dhaquu barbaade malee kennaa sana bittee yookiin dorgomtee hin fudhanne waan ta'eef gad of deebistee ayyaana sana keessa turuudha. Namaaf kadhattee Waaqayyo karaa kee namoota eebbiseera. Yesu Waaqayyo karaa sana hojii ulfina isaa hojjete malee waa tokko waan itti dabalte irraa hir'iste hin qabdu. Waa tokko ittiin maali wanti nu fudhannee dhufne jedhamee caafameera kitaaba qulqulluu keessatti. Maal dhuguma namni maal fudhatee dhufe? Iyyoobi anna qullaa koon dhaladheedhe. Qullaa koon gara biyyootti deebi'adhe. Homaa fidadhee dhufne homaas fudhee keessaan ba'uudhe biyya lafaa kana keessaa. Kanaaf wantoonni kennaa uumamaas haa ta'u, qabeenyas haa ta'u, ayyaana waaqa biraa argannes haa ta'u, taalentii haa ta'u, wanti nuyi qabnu hunduu
ulfina waaqayyootiif akka ta'utti gad of deebifnee keessatti ittiin fayyadamnu yoo ta'e waaqa tolfamaa nutti ta'anii akkuma Luusiferiin kuffisan nu kuffisu. Kana jijjiiramuuf immoo gara isaa gad of deebisee sana ilaaluutu furmaataadha. Ijoolleen Israa'el lafa onaa keessatti bofaan iddamanii naan bofarraa akka fayyaniif maal godhu jedhe Museen bofa sibiila boorrajjii irraa hojjedhu fannisi jedhame inni fakkoommiidha. Bofa sana laalanii fayyanii warri isa laaluu dadhabe immoo du'an maal nama godhamaa inni sibiila irraa bofa na hidde sana laalee akkamittiin fayya warri dhe iddamee du'e. So gara eenyu yoo laallee kanarraa barraa yoo inni gara isa cubbamoota fedhee fannifame sana yoo laallee jijjiiramuu dandeenya waan itti daatu jaati calaqqisu. Waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuu fi egaa qorannaan keenya guyyaa irraa kun macaafni qulqulluun kan nu gorsu dhugaatti waaqayyo waaqni inni waaqaaf lafa galaanaaf burqoota bishaanii uume kuni hamma kana gad of deebisee nuuf jedhee dhufee biyya lafaa kana keessatti sababii cubbuu keenyaaf du'uunsaa nuuf fakkeenya gaarii kan inni agarsiise jechaadha. Barreeffamni tokko qorannoo macaafa qulqulluu keessaa almost ji'a 3-4 almost waggaa yoon ta'an fakkaatanna kan achi keessaa arge maal jedhaani waaqni kuni inni samaayii keessaa dhufee biyya lafaa kana keessatti nama ta'ee dhalate kun inni waaqni nama ta'ee dhalachuurra dhalli namaa saree ta'ee dhalachuu hin wayya turedha. Jecha sun baay'ee na ajaa'iba dhugaa dubbachuu. Hammam xiqqaachuudha kun. Arrabsoodha bar waaqayyo gara namaatti ga'e. Arrabsoodha dhugaadha agar arrabsoodha. Kanaaf irraa kan ka'e farisoonni kan gooftaa Yesuusiin fudhachuu didan. Kan isaan fudhachuu didan jechaadha. An cubbuu dhiisuudhaaf waaqayyo gooftummaan naaf kennameera yeroo ilmi waaqayyo sababii kanarraa kan ka'e waaqa qofa kan cubbuu dhiisuu danda'u malee ati waaqa mitedhanii kan isa hari'achuu fi kan itti falmii kaasan sababii sanarraa kan ka'e jechaadha. Kiristoos biyya lafaa kana keessatti gad of deebisee dhufee dallaa horii keessatti dhalachuunsaa gad of deebisuu guddaa ta'uusaa kan inni agarsiisu jechaadha. Har'a jireenya keenya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keenya egaa gahee mataa keenyaa qabna waldaa kiristaanaa keessatti jechaadha. Inni kaan jalqaba akkuma kaastee lallabaadha, inni kaan gorsa, inni kaan kan araarsu ta'uu danda'a, inni kaan kan mana qulqulleessu ta'uu danda'a. Inni kaan immoo kan keessummaan illee yeroo dhufu balbalarra dhaabbattee baga nagaan dhuftee jedhee kan simatu ta'uu danda'a. Innaa hundumtuu hammuma kennaa garaa garaa qabu kennaan hundumti isaa waluma qixa. Dhalli namaa biyya lafaa kana keessatti kennaan garaa garaa kenne sun waaqayyuma yoo ta'e iyyuu malee kan garbiraarraa dhufee ofii keenyaan way bakka uummanni jireenya keenya irratti of way jijjiirre hin jiru jechaadha. Kanaaf ol of qabuun kuni bu'aan qabu jechaadha. Akka macaafa qulqulluutti yeroo laalluun biyya lafaadhuma gatiin qabu. Dhugaadha yeroo tokko yeroo laallu namoonni tokko egaa suufiin bara keenya keessa nama kabajamaa nama aangoo qabeessa wayii karabaataa kaa'atee gubbaan waan adda addaa kana uffata pirootokooliin gaariidha hin jibbamu. Garuu maa inni hammuma suufii sana keessa galan baay'ee ol kaasu of qabuun dhufuutti yerootti inni waan inni jireenya isaanii irratti jijjiirama fidu wayii fakkaata. Namni bakkee nama laalullee akkas baay'ee waajjira wayii yoo dhatteti nama akkasitti uffatee jiruuf akka kee kanatti uffate kana ol bira dhaqanii dura namicha keessummeessu. Isa suufii uffatee dhufe sana jechaadha. Innaa baay'ee rakkisaadha biyyi lafaa kun. Maaliif kun kan ta'e biyya lafaa waan ta'eef kun. Inni hundaa caalu garuu Kiristoosidha jechaadha. Inni gad of qabu dhugaa dubbachuuf Kiristoos fuulduratti isa hundumaa caala ol qabamedha jechaadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti namootaan ani nama kanarra nan wayyaa isa sanarra nan wayyaa isaan kana nan wayyaa jennee of ilaaluurra gad of qabnee Kiristoosiin fuulduratti Yesuus ani nama cubbamaa namaarii nattaraarami hir'uun koo baay'eedha dadhabbinni koo hedduudha na gargaari jennee dabarsinee isatti of kennutu nurra jiraata jechaadha. Yoo kana ta'e malee Kiristoosii jireenya keenya keessatti hojii hojjechuu hin danda'u. Kana amannee fudhachuutu nurra jira jechuu barbaadeetaniin. Okay, galatoomii. Egaa waliigalli yaada qorannoo keenya har'aa kan inni haasa'u waa'ee maaliiti? Kan ol of qabu hundinuu gad hin deebifama. Gad kan of deebisu hundinuu immoo waliin qabamaa jedha. Egaa gara goolabbiitti dhufaa jirra. Mata dureen isaanii guddaan of tuulmaan faallaa gad of deebisuuti jedha. So walumaa gala kan nuyi ilaalaa jirru
ilmi waaqayyoo inni samiif lafa kana uume sagalee isaatiin wantoonni hundumtuu ta'anii gad of deebisee gara namaatti dhiyaate. Faallaa sanaatiin seexanni immoo bakka waaqayyo isaaf kenne kun nan ga'uu jedhee nan ga'u jechuu isaarraan kan ka'e immoo iddooma isaaf kenname sanarraa iyyuu kufe wanta faallaa walii ta'e lama koorii qorannoo keenyaa godhee dhiyeessaa. Solomoonis of tuulmaanii jalqaba kufaatiitidha. Namni yeroo of tuuluu jalqabu hin kufaadha. Warra abbaa kootii roomamaaku gantuun ayyaana hin qabdudha. Gantuun kun akka inni yaadutti nama of jajju, nama of tuultu, waa isheen ilaallanne nama lolaa deemtu, lafumaa kaatee nama biraatu uffattee nama loltu wayiiti. Akka naasaasaarraa hubadhutti dhugumammoo namoonni akkasii ayyaana hin qaban. Nama isaanii gadiitu isaan rukutee isaan miidha yeroo baay'ee. So wantoonni baay'een akkas jireenya keenya guyyaa guyyaa har'aa keessatti yeroo iddoo nuuf hin malle fudhachuu barbaannu isuma qabnu iyyuu hin dhabna. Tajaajiltoonni baay'eenis akkasi. Kiristaanonni baay'eenis akkasi. Iddooma isaaniif malu jibbaniitu isa caalu barbaaduutti isa qaban dhabu. Ayyaana keessa jiran keessaa ba'u. Sana barbaaduuf karaa dheeraa iddoo siin malle argachuuf ati karaa kan biraa deemuu qabda. Siin malu akka siin malle beektaniire iddoo warquu kan innaa mala yoon jedhe yaade iddoon hin jiru kun nan geenye taanaan warquu achii kaasuun qaba tokko. Lammatammoo isa achii kaasuuf immoo karaa biraa deemuun qaba. Karaan sun immoo hojjetu karaa itti ayyaana waaqayyootti guddatan miti. Hojiin baay'een kan inni bade akkasi baay'ee iddoo jirrutti quufuu dadhabnee wanta waaqayyootti nu waametti quufuu dadhabnee beebii kennaan keenya faarfannaa ta'etu jiru lallabaa ta'uuf yaalla. Isa sanatti quufte isuma sana sirriitti akka waaqayyo barbaadutti kee jiraannaan gahaadha. Lallabaa taatee immoo jirtu ani biyya naannoo kanan bulchuu barbaada biyya kanan bulcha yoo itti kaate isuma itti keessa jirtu sanaan utuu eebbifamte gahaadha. Biyya kana bulchuun siin kennamne bakka kanaaf namoonni baay'een iddoo jiranitti quufuu dadhabuudhaanitu iddoo caalu barbaacha isumarra jiran ulfina keessa jiran dhabu kan akka hin taaneef egaa waaqayyoon haa kadhannu. Waanuma goolabbii waan irratti daatu oo qabaattes. As keessatti gaa qorannaan keenya kun kan inni nu gorsu keessaa inni guddaan maal inni gad of deebisuun ulfina dursaa. Gad of deebisuun ulfina dursaa. Namoota duratti iddoo ol aanaa guutuuf samiin hojjetaa akka Yohaannis Cuuphaa Waaqayyoon duratti iddoo gad aanaa qabaatu filataadhaan. Waaqayyoof haa galatu. Sababiinsa egaa Yohaannis biyya lafaa kana keessatti yeroo bara Yesuus ture kan inni tajaajilaa ture maal jedhee ana duuba kan dhufu jira. Guddaadha isa guddaadha. Isa guddaadha. Ani kophee miila isaati. Ani isa kophee miila isaa hiikuuf illee nama malu miti. Inni anarran caalaa. Otoo warra tajaajila waldaa keessatti itoo akkas jenne dhugaadha. Hojii guddaatu jireenya keenya irraan hojjetamuu danda'a jechaadha. Annan caala yeroo jennu rakkoo guddaa dhufaa deemu waldaa keessatti. Sababiin isaa maaliif? Yeroo dubbannus inni naan dubbadhe malee hin ta'u jennaa. Hin ta'u. Yeroo waldaa keessatti wayi karoorsinus isa an jedhe malee jennee yerootti didnutu jira. Kun rakkoo guddaa qaba jechaadha waldaa kiristaanaa keessatti. Waldaan kiristaanaa nama gad of qabee Kiristoosi mataa waldaa kiristaanaa waldaa kana kan bulchu Kiristoosi akka qajeelfama Kiristoositti buluu qabna jedhanii gad of deebisuutu nurra jiraata jechaadha. Waldaa kiristaanaa keessattis immoo qabu qofa miti gad of deebisuun kun hawaasa tajaajilu keessatti illee mana mootummaa keessa ta'uu danda'a. Daldala dhuunfaa keenyaa ta'uu danda'a. Iddoo hojjennu hundumaa keessatti gad of qabnee namootaan tajaajiluun fakkeenya Kiristoosiin agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Sababiin isaa maaliif? Iddoo nuti gad of qabne sanatti Waaqayyo ulfinaan ol nu qabaan. Kana amanuutu nurra jira jechaadha. Waldaa kiristaanaa keessatti hammuma gad of qabne Waaqayyo ol nu qaba. Mana mootummaa hojjennu keessatti hammuma nu gad of qabnee uummata keenya tajaajilu amanamummaadhaan Waaqayyo moo ulfina nuuf kennan. Kanaaf amanamummaadhaan bakka jiraannu hundumatti Kiristoos akka inni nurraa mul'atuuf gad of qabnee bifa Kiristoosiin
nama hundumaa fuulduratti agarsiisuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Qorannoon keenya har'aa kan inni nu qo'achiisu. Ulfaadhu warqo'anii Kiristoosiin utuu natti minaan jedhan yoo Kiristoos jechuun gadoof deebisuu jechuudha diffaayin godha yaada. Waa'ee Yohaannisiin baga kaafte ulfaadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti bartuu isa dura dhalate miti gooftaa dura ji'a 6 dursa ture. Ji'a 6 booda immoo tajaajila isa akkuma kana isa dursee jalqabe ifin gooftaa Yesuusuu harka Yohaannis cuuphaatti dhaqee cuuphame. Kun paartii gadoof deebisuuti. Achii booda bartoonni Yohaannis qobaatti bartoota qaba ture waan ta'eef erga cuuphame booda gooftaan Yesuus tajaajila yeroo jalqabu bartuun kan isaa baay'achaa dhufan. Yeroo baay'achaa dhufanii namoonni bartoota Yohaannis ta'an dhaqanii yaa barsiisaa namichi ati cuuphte suni kunoo bartuun isaa baay'achaa deemu kan keemmoo xiqqaachaa deemaa jiru. Maal yaaddati jedhanii yaada maafiin falmattu akka jechuu wayiiti. Si tangafamini akka jechuu wayiiti. Hojichas si jalqabechaa mirga kee maafiin falmattu si caalaa hiraami. Hojii mootummaa Waaqayyo dorgommee miti. Hunda keenyaaf walqixxeedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis yoo maal jedhee deebiseef sitti tola isati jalqaba sila jette hin beektanii isinii. Ani gadi xiqqaachaa deemuun naa ta'a inni immoo ol jechaa deemuuti isaaf ta'a. Isa dhanneen kanaan dura isinitti maa ture yeroo inni na booda dhufu guddaadha kophee miila isaatii hiikuun narra hin jiru kan hin jechaa ture isa dhaame. Amma yoonaas hin galle. Inna ajaa'iba dhugaadha. Addunyaan kun irra hojjettoota akkasii mana mootummaattis namoota akkasii barbaadamu. Waldaa Waaqayyoo keessatti namoota akkasii barbaadamu. Maatii isaa bulchuu keessatti namoota akkasii barbaadamu. Haati manaaf abbaa manaan gadoof qabanii ijoollee isaanii mana isaanii jireenya isaanii tajaajilan taanaan inni tokko situ narra fooyya'aati kana akkas godhime utuu akkas goote si wayya yoo waliin hin jennu ta'e manni keenya dhaabbachuu hin danda'u. Waldaan keenya jabaachuu hin danda'u. Biyyi keenya isa tokkoof waan ofii keenya hawwinu tokko nama biraadhaaf hamma hawwinitti isa ofii keenya barbaannu tokko nama biraadhaaf hamma jaallatinitti wanti jijjiiramu hin jiru. Kanaaf jireenya kiristaanaa keessatti immoo kun barumsa guddaadha. Egaa walumaa gala turtii keenya har'aatiin hariiroo Waaqayyo wajjin keessatti guddachuu keessatti gadoof deebisuun iddoo guddaa jijjiirama guddaa jireenya kiristaanaa keessatti akka qabu laalle. Baay'ee gaarii. Yaada Yohaannis kaaste keessatti wanti keessa koo dhufe amma yeroo ati dubbattu Yohaannis hammuma Kiristoos jalatti gadoof qabe Yesuus immoo waa'ee Yohaannis dhugaa ba'e ture. Dhugaa ba'e. Biyya lafaa kana keessatti dhalatee jedhe Yesuus. Namni dubartii irraa dhalate keessa hamma Yohaannis kan ga'u hin jiru. Yesuus waa'ee isaa dhugaa ba'e ture. Imagine Waaqayyo dhugaasii ba'a yoo gati namni dhugaasii ba'u dhibe Waaqayyo dhugaasii ba'a gadoof qabdee tajaajiltee jennaan inni dhugaasii ba'u jira. Dhugaadhaan. Really ajaa'ibadha. So eebbifame Warqushaa. Egaa kutaa kan asumarra goolabna. Egaa jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa turtii amma yoonaatti nu wajjin turtaniini barumsa guddaa barattaniittu inni abdii guddaa qabna. Amma yoonaatti kutaa 1-3tti kan jiru anaaf Warqoon Dimmuutu isiniif dhiyeessaa ture. Karaa ogummaa kaameraatiin immoo Hubat Geetaachootu nu wajjin ture. Gulaaluudhaan immoo Warquuf Ribqaan itti fufanii nu tajaajilu. Ka'aafu kutaa isaa 4ffaarraa kaasee faarfataa Sanbatoo Gofariif tuuta isaatu dhufee isin tajaajila. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura. Ameen.
Naadaabii fabiyyuun eenyudhaaf hojjetu ibiddaa Oromoo tolgalchanii fedhiin foon isaanii raawwateetti fuunee dheekkamsaa samiitiin uumanii ilmaan Eliis lubaa hojii uumaa beekuu aarsarraa utuu magaalanii gaaf tokko raawwatee adabaa fudhatan yeroo wal fakkaataa du'anii maqaa Waaqaa duwwaa waamuun nu fayyisu kanan irraa baradhee ani. Raajonni Baalii horii coccoomoodha kan aarsaa gooftaaf dhiyeessanii Waaqayyo Israa'elii dinqiin deebaa kennuuf garaa guutuutu eeganii garagaltoo ta'ee maqaa uumaa beeku Waaqayyo immoo isaan hin beekne har'ayyuu sodaadhaa warra afaaniif firaa gochaan abboommi isaan moonenne kanaadha dhaamsi koo amma yeroo qabnaa gara fannoo soo deebine. Naadaabii fabiyyuun eenyudhaaf hojjetu ibiddaa Oromoo tolgalchanii fedhiin foon isaanii raawwateetti fuunee dheekkamsaa samiitiin uumanii ilmaan Eliis lubaa hojii uumaa beekuu aarsarraa utuu magaalanii gaaf tokko raawwatee adabaa fudhatan yeroo wal fakkaataa du'anii maqaa Waaqaa duwwaa waamuun nu fayyisu kanan irraa baradhee ani. Aarsaan barbaachifne mootii Saa'oliyyuu ijumaa jabinaan dhiyeesse Filisxeem immoo abboommirra darbee foon horii yoo gubee cincesse raajii Waaqayyootiin yakka isa raawwate mul'inatti faatameera seexanaaf sagadee ekeraan gowwoome offaa waraanamee du'eera har'a soo laalladhaa intura seenaa guyyaa firdii as dhiyaateera. Naadaabii fabiyyuun eenyudhaaf hojjetu ibiddaa Oromoo tolgalchanii fedhiin foon isaanii raawwateetti fuunee dheekkamsaa samiitiin uumanii ilmaan Eliis lubaa hojii uumaa beekuu aarsarraa utuu magaalanii gaaf tokko raawwatee adabaa fudhatan yeroo wal fakkaataa du'anii maqaa Waaqaa duwwaa waamuun nu fayyisu kanan irraa baradhee ani. Raajota Israa'elii maaddii Zaabelitti cooma gaarii kan soorratanii gaara Qarmeeliyoos gubbaatti yeroo dhumaaf Waaqayyo beekanii du'anii Yesuus deebi'uufi ija keenya laallee waaqummaa isaa beennee baduurraa har'arriina keenya beennee haashaa qallu waaqeffannaa samaayii keessaa sagalee Waaqayyoo ibiddaa samiitii isaan.